Adeemsi magaalaa haaraa shaggar hundeessuudhaaf itti deemamaa jiru heera Oromiyaa aangoo mana maree aanaalee fi magaalota dabrees aangoo caffee kan faallessu ta'uu miseensi caffee Oromiyaa fi qondaalli mootummaa obbo Taayyee Danda'a himan. Obbo Taayyeen dhimmichaan wal qabatee barruu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin adeemsi deemamaa jiru uummata kan hin hirmaachifne marii fi murtoo caffee fi akkasumas mana maree magaalotaaf aanaalee kan of keessaa hin qabne ta'uu ibsanii jiru. Qumbii Gidaaboo dabalate qaba. Adeemsi magaalaa haaraa shaggar hundeessuuf itti deemamaa jiru heera Oromiyaa aangoo mana maree aanaalee fi magaalotaa darbees aangoo caffee kan faallessu ta'uu miseensi caffee Oromiyaa fi qondaalli mootummaa obbo Taayyee Danda'a himanii jiru. Obbo Taayyeen dhimmichaan wal qabatee barruu fuula feesbuukii isaa irratti maxxansaniin adeemsi deemamaa jiru uummata kan hin hirmaachifne marii fi murtoo caffee fi mana maree magaalotaa fi aanaalee kan of keessaa hin qabne ta'uu ibsanii jiru. Adeemsi magaalaa shaggar hundeessina jechuun deemamaa jiru waan hunda isaan karoora master pilaanii wayyaanee qeeroon Oromoo tokkummaan dura dhaabbattee fashaleen kan wal fakkaata ta'uu kan akeekan obbo Taayyeen gaafilee Joohiree ittiin bulmaata Oromiyaa dambii paartii isaa fi haala qabatamaa jiruun wal qabatan 11 kaasuudhaan adeemsi deemamaa jiru rakkoo jabaa qabaachuu akeekanii jiru. Akka miseensa caffeetti uummata naannichaa bakka buunee dubbachuuf dirqama qabna kan jedhan obbo Taayyeen bu'uuruma kanaan adeemsa magaalaa shaggar hundeessuuf deemamaa jiruun wal qabatee gaafilee ijoo 11 dhiyeessee jira. Gaafiin jalqabaa bulchiinsa dabalataa hundeessuuf aangoon harka eenyu jira kan jedhe obbo Taayyeen dhugaa kana heera Oromiyaa keewwata 49 hammattuu keessa 3 ba'aa fi labsii heerichaa fooyyessuuf baay'ee lakkoofsa 94 muraa 1995 hammattuu keessa 5 irraa hubachuun kan danda'amu ta'uu ibsuudhaan naannichatti magaalota godinoota yookiin immoo aanaalee dabalataa hundeessu yoo barbaachise raawwiin isaa marii yookaan murtii caffeedhaan ta'uu akka qabu heeraan tumamee jiraachuu isaa ibsee jira. Kana malees caasaa haaraa hundeessuu yookiin immoo caasaa ture diiguun gaafii baajataa kaasa kan jedhan obbo Taayyeen baajata Oromiyaa kan murteessu ammoo caffeedha dambii fi hojimaanni kana faallessu jiraatu hin danda'us jedha. Dhimmi magaalaa shaggar hundeessuun ajandaa jabaa ta'uu eeruudhaan dhimma jabaa akkanaa beekamtii fi marii caffeetiin ala murteessuu yaadumaaf waan ulfaatu ta'uusaa ibsee jira. Adeemsi magaalaa kana hundeessuudhaaf deemamaa jiru hojimaanni heerrii fi loojikiin cabeera kan jedhe obbo Taayyeen magaalonni mana maree qabu dhimma magaalaa irratti aangoo olaanaa kan mana maree magaalichaati magaalli tokko magaalaa biraatiin makamuuf marii fi murteen mana maree magaalichaatiin dirqamas jedhee jira. Manneen maree magaalota naannoo Finfinnee garuu ajandaa shaggar tolchuu kana irratti hin mari'annes jedha. Murtee mana mareetiin ala magaalaa diiguun heera faallessuudha. Gochi heera faallessuu ammoo kufaa ta'uu heera Oromiyaa keewwata 9 hammattuu tokko jalatti tumameera otoo kana beekamu maaliif heerri cabe jechuudhaan gaafata. Lammaffaan immoo aanaaleen godina addaa jala turan hunduu diigamaniiru gandoonni gariin shaggar jala yoo galan gariin ammoo godinoota shawaa afranitti maxxanfamaniiru kan jedhan obbo Taayyeen caasaan aanaa heera Oromiyaa keewwata 76 jalatti kan hundaa'e ta'uu yaadachiisuudhaan aanaaleen mana maree qabu dhimma aanaa irratti aangoon olaanaan kan mana maree aanaatis jedhee jira. Marii fi beekamtii mana maree aanaatiin alatti gandoota aanichaa addaan baasuun heeraan ala ta'uu hubachiisee jira. Sadaffaan immoo sagantaa fi waadaan paartii bilchiginnaan kan wal qabatu ta'uu ibsuudhaan paartichi siyaasa diimokiraasii gadi dhaabuudhaaf waadaa galeera kun ammoo qaamolee dhimmi ilaalu waliin mari'atuu gaafatas jedhee jira. Karoorri master pilaanii sababiin ittiin diidameef uummanni ajandicha irratti mariisifamuu dhabuudhaan akka ta'e yaadachiisee obbo Taayyeen qaama dhimmi misoomaa fi bulchiinsi ilaallatu keessa hangafti uummata ta'uu hubachiisee jira. Ajandaan shaggar uummata irraa dhokfamee mariin wayiitu utuu hin taasifamin hooggantoonni olaanoo fi bakka buutoonni uummatas osoo irratti hin mari'atin adeemsa sagantaa fi waadaa paartichaa faallisuun tarkaanfachiifamaa jiras jedhee jira. Afraffaan manneen maree godinaa magaalaa fi aanaa ittiin waamamni isaanii caffeef ta'uu kan yaadachiisa barruun kun beekamtii caffeen ala aangoo isaanii dabaluun xiqqeessuun dheeressuu fi gabaabsuun yookiin immoo jaraa diiguun hin danda'amus jedha. Haa ta'u malee adeemsa magaalaa shaggar hundeessuuf deemamaa jiru kanaan aangoon caffee hin kabajamne gaafa manneen maree aanaalee fi magaalotaa godina adda addaa diigaman caffeen quba hin qabus jedhee jira. Akkuma nama biraan muudama aangawoota shaggar miidiyaa hawaasaa irraa dhageenye kan jedhan miseensi caffee kun caffeen Oromiyaa naannichatti aangoo olaanaa osoo qabu maaliif dhimma guddaa kana beekuu dhabnes jechuudhaan gaafatee jira. Dhimma bulchiinsaa fi misoomaa irratti kan xiyyeeffatu gaafii shanaffaa wayita ta'u gaafiin misoomaa dhiyaataa ture dhageettii dhabee magaalaa seeraan ala dhaabne seeraan ala deebifanna yaadama jedhuun adeemsi deemamaa ture hattuu fi dallaalaa gabbisee balaa sirnaa taasiseeras jedha. Murtoon kun rakkoo kana hammeessuu akka malu akeekuudhaan gaafii bulchiinsaas kaasee jira. Hammam rakkoo qabaatus dhimmi duraan galaan xaafoo sabbata burraayoo fi sulultaatti xumurama ture amma saaris geeffameeras jedha. Gandoota aanaalee godina addaa jala turanii gariin ammoo godinoota duriitti deemuu jedhamaa jira kun bulchiinsaaf hamaa ta'uu ifaadhas jedhee jira. Murtoon kun uummatatti jiruu hammeessuu ta'us eeree jira.
Jaffaan magaalaan Shaggar jedhamu bulchiinsi isaa Finfinnee dachaa danuu caala kanaafuu sirnaa fi hojimaata bulchiinsaa jabaa barbaada iftoominni fi itti gaafatamummaan qixa jiraachuu qaba kan jedhan obbo Taayyeen amma garuu Shaggar mana mareetu hin qabu sila kantiibaan miseensa mana maree keessaa filamuu malee gaafatamni kantiibaa fi hooggantoonni biroos mana maree magaalichaaf ta'utu irra tures jedha. Uummanni mirga bulchitoota isaa filatuuf heera argate dhabeera kan jedhe namni kun kantiibaan Shaggar eenyutu aangoo kamiin muude itti waamamni kantiibichaa hoo eenyu gaafii jedhus dhiyeessee jira. Oromiyaa keessatti heerri cabee lafti harka dallaalaa fi hooggantoota hattuu galee jira. Taajilli gurguramaa dhugaan uummataa jallifamaa fi lafti heeraan ala saamamaa jira. Uummanni hannaa fi dararaa hamaa jala jira jechuudhaan akka gaafii torbaffatti kaasee jira. Uummata gaafa falmi master pilaanii waliin wareegame mariisuun maaliif akka dadhabame dubbiin guddaan gatii guddaa gaafate sun maaliif hanga baalaa salphifame jechuudhaan gaafii isaa dhiyeessee jira. Kudhanaffaan uummanni Oromiyaa ganna afurii fi ibidda guddaa keessa jiraachuus kaasee jira. Miidhaa gahee lakkaa'amni ulfaata kan jedhan obbo Taayyeen silaa naatoon uummataa jiraate bulchiinsa Oromiyaaf ammatti ajandaan nageenya dursuu hin jirus jedhee jira. Bulchiinsi uummata rakkoo nageenya hamaa keessatti dhiisee magaalaa diigee ijaarurratti hin muddamu dubbichi lafarraa malee namarraa hajaa hin qabnu jechuu fakkaatas jedhan. Magaalaan haarawaa ijaaruun immoo nagaa buusuttuu dursa kan jedhus gaafatee jira. Inni dhumaa magaalaan gaafa bal'atu uummata qarqara magaalaa ni buqqisa waan ta'eef imaammata ifaa faayidaa uummataa daangaa magaalaa ittiin dhugoomsu tolchuu gaafatas jedhee jira. Muuxannoon addunyaa qonnaan bultoonni magaalaan hammataman namiyyuu caalaa fayyadamoo ta'uu agarsiisa. Guddinni magaalaa misooma jaraa dhaqqabanuu biratti garuu dubbiin kun faallaadhas jedhanii jiru. Misoomni magaalaa jiraattota daangaaf gadadoo geessa magaalaan jiraattota naannoo ishee nyaattee guddatti malee hin guddiftu kan lafa gurguree badhaadhu dallaadhaas jedhanii jiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa Wallaggaa naannolee adda addaatti deemaa jiruun namootni hedduun lubbuu isaanii dhabaa jiraachuu qaamni isaanii hir'ataa qabeenyi isaaniis barbadaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa ilabanitti himan. Baroota darban sababa nagaa dhabuun uummanni hedduun rakkataa turaniiru ammas furmaata malee hammaataa dhufeera. Uummanni qulqulluunis akka malee miidhamaa jiraachuu fi gidiraan daran hammaataa akka jiru himanii jiru. Qammachis Magarsaa dabalata oduu kana akka itti aanuuf dhiyeessa. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa Wallaggaa naannolee adda addaatti deemaa jiruun namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaa jiraachuu qaamni isaanii hir'ataa fi qabeenyi isaanii barbadaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa ilabanitti himani. Baroota darban sababa rakkoo nageenya dhabuutiin uummanni hedduun rakkataa turuu fi ammas haalli jiru furmaata dhabuun daran hammaataa dhufuun uummanni qulqulluun akka malee miidhamaa jiraachuu fi gidiraan daran hammaataa keessa kan jiran ta'us himanii jiru. Guyyoota muraasa dura namoonni miidiyaa Oromiyaa laban bakkoota garaagaraa dubbise akka jiranitti godinaalee Wallaggaa bakkoota rakkoon nageenyaa jirutti namoota nagaaf eeggannoon akka taasifamu bifa kadhaatiin gaafatanii jiru. Dhiyeenya kana keessattuu lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee fi godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti lubbuun namoota nagaa hedduun baduu fi qabeenyi isaanii barbadaa'ee gara naannoo biraatti akka baqataa jiran dhageenya jirra. Dhimma kana ilaalchisee miseensi maatii tokko yaada miidiyaa Oromiyaa ilabaniif kennaniin ajjechaan namoota qulqulluurra ga'u akkasumas qabeenyi manca'uu fi jeequmsi dhaabbachuu kan qabu ta'us himanii jiru. Akkasumas furmaanni dhufu namoota qulqulluu du'arraa baraaruu fi sagalee isaanii akka dhageessisaniifis gaafatanii jiru. Gama biraan hojiin mootummaan inni guddaan nageenya lammiilee eeguu haleellaa humnoota hidhateen uummata miidhuu kamirraayyuu haleellaa ittisuu fi namoota yakka kana raawwatan adabuun barbaachisaa akka ta'es ibsanii jiru. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti caasaa mootummaa keessatti rakkoolee mul'atan irra deddeebiidhaan ibsamaa kan ture ta'us hanga ammaatti furmaata kan hin arganne ta'us ibsanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa ilaban dubbise dabaluudhaan akka ibsanitti namoonni mootummaan nageenya isaanii eeguu qabna haa jedhu malee jireenyi isaanii guyyaa guyyaan akka hammataa kan jiru ta'uu fi qabeenyi isaanii baay'een saamamuu fi oomishni isaanii barbadaa'uun itti fufee kan jiru ta'us kaasanii jiru. Oromiyaa bakkoota rakkoon nageenyaa jirutti gidiraan baay'een dabalaa dhufuu fi ammas dhimmi lubbuu namootaa furmaata osoo hin argatin akka baalaatti harca'aa kan jiru ta'us kaasanii jiru. Jireenyi lammiilee biyya tokkoo gara jabeessa ta'aa jiraachuu fi rakkoo kanaafis sababoonni adda addaa kallattii adda addaatiin qindaa'aa jiraatanis jibbiinsi lallabamaa jiraachuu fi haalli jiru daranuu hammaataa dhufeeras jedhanii jiru. Xumura irratti uummanni nagaan irraa fagaatee dinagdee kufaa akka jiruu fi nyaanni nyaatamu akka hin jirres jiraattonni kunniin Oromiyaa ilabanitti himanii jiru. Oromiyaatti namootni dhibee busaa fi gifiraatiin lubbuu dhabaa akka jiran jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti weerara busaa fi gifiraa ka'een namootni du'aa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi.
Oromiyaatti namoonni dhibee buusaa fi gifiraatiin lubbuu dhabaa akka jiru jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti weerara buusaa fi gifiraa ka'een namoonni du'aa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Wallagga keessattis bifa weeraraan ka'e akka jiruu fi sababaan guddaan jijjiirama qilleensaa fi rakkoo nageenyaa akka ta'es himan. Dabalataan godinoota akka Baalee Bahaa, Harargee, Booranaa fi Wallaggaa keessatti dhibeen gifiraa jiraachuu kan himan Dr. Darajjeen dhibee kana talaaluudhaan ittisuuf hojjechaa jiraachuu himan. Namni 10 dhibee gifiraan qabamnaan weerara jaameetti labsama akka dhaabbata fayyaa addunyaatti lakkoofsi isaa guddateef qofa osoo hin taane namootuma xiqqaa irratti yoo argameeyyuu akkasiin ilaalamaa jedhan. Ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa akka agarsiisutti bara 2020 keessa addunyaa irraa namoonni miliyoona 240 akka ta'an dhibee buusaan qabamanii jiru. Isaan keessaa namoonni 627 tahan dhibee kanaan du'anii jiru. Haa ta'u malee dhibeen kun parsantaa 95 ol kan argaman biyyoota saaraa gadii jiran keessatti ta'uus himamee jira. Dr. Darajjeen akka jaanitti bara kana akka naannoo Oromiyaatti weerarri buusaa fi gifiraa hammaachuu kaasuudhaan kanaaf sababni guddaan jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti jiruu fi addatti ammoo rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa tokko keessatti mudatan ta'uu himan. Naannolee gara lixaa keessatti rakkoon nageenyaa waan jiruuf namoonni tajaajila dhaabbilee fayyaa yeroodhaan argachuu dhabuun rakkoo kana daran hammeessaas ja'an. Garuu rakkoon nageenyaa jiraates dhaabbata fayyaa adda kan godhu itti fufnee tajaajila fayyaa kennuu keenyaadhaas ja'an. Godinaalee Wallaggaa waggoota 4 dabran keessa rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamanii jiru kan ja'an aangaan kun hidhattoonni waboo fi humnoonni nageenyaa mootummaa walii wal waraanaan bal'inaan godinaalee kanneen keessa socho'uu ibsan. Rakkoon kun ammoo uummanni tajaajila si'ataa akka hin arganne gufuu tahee jiraas ja'an. Seektara keenya kaan irraa adda kan godhu amaluma isaa ta'e yeroo uummanni buqqoos walumaan buqqee tajaajila kennuu isaatiis ja'an. As keessatti yeroo hojjettoonni fayyaa miidhamanis jiraa jedhan Dr. Darajjeen. Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa keessa yeroo waraanni ture tajaajilli addaan citee ture amma deebi'ee jalqabeera kan jedhan Dr. Darajjeen dhibee gifiraa ittisuuf ijoolleef talaallii kennuuf qophii tumurree jirraas jedhan. Haa ta'u malee yeroo daandiin adda cituu fi hanqinni dhiyeessii qorichaa akka isaan mudatu kaasuudhaan karaa waldaa qaxxaamura diimaa fi geejjiba uummataas fayyadamuun naannolee miidhaman kanneen qoricha akka ga'u gochaa turrees ja'an. Uummanni Itoophiyaa parsantaa 50 ol ta'an dhibee buusaaf kan saaxilaman ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa ni hima. Haa ta'u malee waggoota 12 dabran keessa weerarri dhibee gifiraa biyyoota saaraa gadii keessatti hir'ataa dhufee jira. Dhibee kana ijoollee waggaa 5 gadiif talaallii kennuun ittisuun ni danda'amas jedhamee jira. Itoophiyaan bara dabre duula talaallii dhibee gifiraa gaggeessuun dhibeen kun akka hin babal'anne hojjechaa turtees ja'an.